Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa fayyaa hordoftoota keenya kabajamtoota qaqqaalii ana Dr. Meesira Sabalamantarii Kilinikaalii gaa ogeessa wal'aansa aadaa fi ammayyaa Kintaarotu yookaan Baasuur wal'aansa daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalan malatti wal'aanee walaba taasifna kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Asumaanuu mallattoolee Baasuur hanga 34 takka kallalluta kanaafuu noordofaan afeerraa kotti noordofaan isiniinjaa namoota mallattoo kana keessaa mallattoo sadii ol ifirratti argaa jiru ta'e kallattiidhaan dawwalee nu qunnamuu danda'a jechuudha. Wal'aansa keenya kan daqiiqa 30 dawaalee turkii irraa dhufeen daqiiqa 30tti madaan qabu laalaan qabu baqa isaan qabu opereeshiniin qabu akkasumatti miidhaa takka malee baafattee haala sittiin deebineen deemtaa jechuudha. Kanaaf mallattoolee Kintaarot waan jaamu kana Kintaarot jechuun maal jechuudha? Kintaarot hoggaa jennu obboleessa fi obboleettiiti. Kintaarot namni dhabe hin jiru. Kanaaf addunyaa kana keessatti Kintaarot namni dhabe hin jiru. Nama hundaa qaba. Garuu Kintaarot kana bifa mallattoolee inni calaqqisurra dhaabbannee laallee dafnee yaala ofirraa godhuu baannaan akkasuma ammaas dhibeelee addunyaa tanarraa tan gurguddoo fi xixiqqoo hundaan nama qabuudhaan kan beekame sababa Kintaarotiin dhukkubnummaan kamuu nama qabuu danda'a jechuudha obboleessa fi obboleettiiti. Kanaaf mallattoolee kana irraa hordofaa irraa dhageeffadhaan isiniin jaa achii booda immoo akka irraa fayydan qoonqoo nyaachuu qabdanii fi nyaata dhiisuu qabdan dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan kan paartii lammaffaatti isinii waraabnu ta'a. Har'a mallattoolee dhukkuba Kintaarot nu hordofiin siin jaa. Dhukkubni Kintaarot mallattoon inni qabu mallattooleen dhukkuba Kintaarot hoggaan siin jiru. Kanaaf mallattoolee hanga 32ti. Mallattooleen dhukkuba Baasuur yookaan Kintaarot namni dhukkuba Baasuur Kintaarot hajaamu kanarraa bilisa ta'e hin jiru. Mallattooleen isaa hoo mallattooleen dhukkuba Kintaarot takkaffaa mataan dhukkubuu waan ajaa'ibsi ta'u jechuudha. Mataan dhukkubuu lammaffaa shantibeeta irratti dhiiga arguu dhiiga xiqqaas ta'e dhiiga guddaas ta'e jechuudha. Sigalee sadaffaa garaan qochumaa keessa dididi sagalee dhaga'uu garaan bohoquu sigalee afraffaa akkasuma ammas nama dadhabsiisuu qabaa jechuudha. Obboleessa fi obboleettii kee akkasumatti inni jaaffaan humna dhabuu humna si dhorka jechuudha. Kintaarot nyaata ati nyaattu qaama sin guru akkasuma cufa waan ta'eef humna si dhorkaa jechuudha. Kanaaf akkasuma inni torbaffaan fedhii nyaataa dhabuu, inni saddeettaffaan hamilee dhabuu, inni saglaffaan onneen dhukkubuu takkaa'uu waraansa qoma jalaa takkaa waraansa cinaachaa hajaamu qabamu jechuudha. Onneen dhukkubuu akkasuma inni kurnaffaan duydi dhukkubuu, onneen dhukkubuu, duydi dhukkubuu, 11ffaan gogaan namaa keelloo ta'uu, fuulaa fi qaamninis ijjinis keelloo ta'uu jechuudha. 12ffaan qaamni laaffatuu, 13ffaan fuulli finniisa'uu fi jijjiiramuu, maadaatii ta'uu, roobbii ta'uu, bakka gosa fuula namaa irratti waan ba'u dhullaa ta'uu, fuula kan kee qalloon tantee dhibee ofirraa ittisuu dadhabdee akkasitti finniisaa fi dhullaa fi roobbiin fuula nama ba'u jechuudha. Kun hundinuu milikkata Kintaarot obboleessa kee. Akkasuma 12ffaan ijji diimachuu, onneen dhukkubuu, dhukkubbiin mataa namatti baay'atu 12ffaan jechuudha. Dhukkubbiin mataa akkamas baay'atu subhaanallah. 13ffaan cinqachuu fi yaadda'uu baay'achuu waan si cinquun beektu waan si yaachuun beektu cinqachuu yaadda'uu baay'achuu. 14ffaan maraatuu fi
shakkii heddummaatu namaas ni maraachaasi. Shakkiilleen sitti heddummaannaan amala maraatu irraa takkaa jechuudha. Kunis kintaarotii jechuudha. Akkasuma gaastirik sitti baay'achuu, dhibeen garaachaa isa waliin jiraachuu, gaastirik dhibee garaachaa kan biraa haa ta'u qabaachuu milikkata baasuurii jechuudha. Inna 17ffaan fincaan qabachuu dadhabuu. Fincaan ammuma amma sirraa yaa'aa jechuudha. 18ffaan garaan bohoquu. 19ffaan yeroo fincaantu si dhukkubuu. Fincaan si didee yeroo fincaantu immoo ittantee dhukkubbiidhaan takkaa'u si laaleessee sirraa bu'u. 20ffaan fincaan nama diduu. 21ffaan dhukkubbii dugdaa fi jilbaa qabaachuu. Jilbini si dhukkubuu, dugdini si dhukkubuu. 22ffaan sagaraa irratti dhiiguu. 23ffaan yoo ka'ee ol ka'eetiin dhaabbadha jee namni kintaaroo qabu tokko milikkata kintaarota jechuudha. Ol ka'eetiin dhaabbadha yoo jee dhaabbachuun itti ulfaatu dhaabbachuu dadhabuu jechuudha. 24ffaan nyaanni isaas hin daaku. Garaan isaa nyaata irraa hin bilcheessu jechuudha. Qochumaan isaa hin dalagu jechuudha. 25ffaan walqunnamtii saalaa dadhabuu. Fedhii walqunnamtii saalaatiif fedhii nyaataatti dhabuu jechuudha. Talisoomuu. Akkasumas gurraacha'uu fiduu. Sigalee 26ffaan fuulli miidhamuu danda'a. 27ffaan fuulli isaa keelloo akka ta'u yookaan akkasumas gurraacha'uu fiduu danda'a. Akkasumas halluu diimaa ta'uu fiduu danda'a. Kanaaf haala dhibee fuulaa taqodaatiin garagaraatiif si saaxilaa jechuudha. Kun hundinuu mallattoo isaati. 28ffaan qeensi caccabuu fi sosolloquu. Qeensa kan ka'e xarafa qeensaarraan sosolloquu qaamni kanumatti. 29ffaan garaan isaa ni dhiita. Garaan dhiita'uu jechuudha. 30ffaan dhiigni xiqqoo yookaan baay'ee keessaa bahuu danda'a jechuudha. Dhiigni xixiqqoon sirraa yaa'uu danda'a. Yeroo shintibeetaa dhiigni hedduun sirraa yaa'uu danda'a jechuudha. Akka furrii godhee sirraa yaa'uu danda'a. Akka booreessee akka dhiigaa fakkeessee sirraa yaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf 31ffaan kaleen dhukkubuu. Kaleen dhukkubuu heddummaataa jechuudha nama kintaaroo qabu. Akkasuma 32ffaan qaama huqqisaa. Akka qaamni namaa hin gabbanne godha jechuudha. Gabbina nama dhorkaa jechuudha. 33ffaan qaamni dadhabee bittinnaa'uu qaba jechuudha. Ififannaa rabbitti darbu jechuudha nama kintaaroo qabu. 34ffaan lola heddummaachuu takkaa'uu aara bilaash. Akkanumatti ifitti aaruu. Akkanumatti loluu heddummeessuu. Waan isa lolchootuu hin ta'in akkanuma lola bakka sababa hin qabu jechuudha. 35ffaan if jibbuu fi fedhii jireenyaa dhabuu. Obboleessa kiyya obboleettiiti. Subhaanallah. Rabbiin magan. Walumaa galattuu obboleessa kiyya obboleettiiti. Sababni dhukkubootni nama qabaniif sababni dhukkuboonni gara garaa nama dhufee nama qabuuf sababa kan ta'e dhibee kintaarot kanaa sababa ta'ee jechuudha. Sababa dhibee kintaarotiif jecha dhibeeleen garagalaallee nama qabdi jechuudha. Kanaafuu dhibeelee mallattoolee haala dhibee armaa olii dubbanne kana keessaa mallattoolee armaa olii dubbanne kana keessaa muraasa ofirra garraan sadii ol ofirra garraan obboleessa kiyya obboleettii kiyya takka ofirra gartee takka ittiin sun deddeebitee sirratti argamuu mul'annaan dafii haala kintaarot maraan mariif ilaali jechuudha. Kanaaf mallattoolee armaan olii kanaan qabamuu kan kee agarraan meeshaa sablamantari kilinikaalii kallattiin wallaansa isaatiifis wallaansa daqiiqaa 30tiifis nu qunnamuu dandeessa. Iddoo biraattis bakka haala nama miinanu kintaarot itti wallaananittis fudhachuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf meeshaa sablamantari kilinikaalii gaa namoota kintaarotii dhufan hundaa'u ni qabamoo qabanis isaan maraan mareetii eegee isaan qabaatanii booda
akkasitti tajaajila wallaansa bifa nama miineen wallaansa daqiiqaa 30 isaanii kan irratti beekamna. Kanaaf mallattoolee armaan olii kana ifirratti agarraan qattitaa gama wallaansaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wallaansa kintaarot daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalan malatti wallaannee walaba taasifna. Asumaanuu koottaa fayyadamaa isiniin jenna. Iddoon nuti itti argamnu Harar Nook jirra. Haala milikkatoota armaan olii kana ifirratti agarraan kallattiidhaan dawwaltanii nu qunnamtanii akkaataa itti isafirraa walaba taatan manuma keessan keessatti odoo hojii takka hin baafne nyaata kamiyyuu nyaattan nyaata kamiyyuu dhiiftan akkasitti inni isin guddachuuf humna qabaachuurraa booda'anaa hajaamu irratti akkasitti gorsuu irratti fi tajaajila gahaa fi wallaansa gahaa kan irratti kan argamnu nu qunnamaa isiniin jenna. Adiraashni keenya iddoon teenya Harar Nook bakka jaamutti argamna. Meesira Sabalamentary Clinicalii odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 9-20-68-83-83 Duwwaa 9-87-87-23 irratti nu qunnamuu dandeessanii jechuudha. Namoota mallattoo kana qabdan sababa kintaaratu waan ta'eetiif jecha jechuudha. Kanaaf baay'ee hanga dhibeelee biraa milikkata isiitii fi asxaa isiitii walitti deebinutti nagaan naa turaan afeerraa kootii baay'ee.